jireenya nama Daangaa biyya bilbilee gadi wajjinneera laatiin ittiin cabalbarii na tachi deembo. Ati seeraan sagalee fuudhaan jirtu. Bakka duutee jirti. Ati maal asirratti asfaraa nutti iji. Deemni dakkii been adda barba. Soobaa miti dhugaa rabbii duutee jirti. Hundi keenyayyuu maxxansinee jirra. Hundiyyuu maxxansinee. Asli. Nagaa jirtu. Nagaa bu'uura sagalatu maaltu nis fakkaata. Ani sila liiviitti ishee wajjin haasaan ture saayitii sagalii walakkaa waan akkasii keessa. Bilbilaan moo? Areellam liivii qara tiktookii. Kaza utuma haasoftu osoo mana wajjin haasaa jirtu liiviin see cufame. Dammo waarningiin itti kennu jechaa jiraati koppiliinkii naaf godhaa jechaa turte. Ofii haasoftee. Malee akkamittiin of ajjeesti liivii turte miti maal sila haasaa amma turte liivii galte koppiliinkiin itti kennaa jira waarningiin itti kennuu fi koppiliinkii naa godhaa jechaa turte. Malee soobadha natti hin fakkaatu naan. Amma nuti ka'ee nu furanaree amma rabbiidha warra duute jiru kana soba haa godhu. Amma yoo abbaan manaa ishee dhaqaati abbaan manaa ishee profaayilii gurraacheffatee jira ragaa godhadha. Nuti warri beennu sinitti himneen fudhatta yoo ta'e Yoosef jedha maqaansaa dhaqaa laalaati profaayiliin isaa gurraacha. Ishee profaayiliin gurraacha dhaqaa laalaayyee. Nuti waan beennu sinitti himnaa yoo fudhattanii fudhachuu baatan sitti marmaal gootuufis rabbuma kakkaaf malee. Wanni gootan hin jiru. Mucayyaan baay'ee nama gaddisiisti. Chaalenjii hedduu keessa darbitee ani akka nama ishee beekutti baay'een gaddaanii. maaliif rakkoon ishiisi warri beektan kun maa wajjibta? Chaalenjii jireenyaa hedduu qabdiini. Siigalee maal interviiyyuu gootee turte. Makiinaa hunda jaala sapiraayiz godhan turre. Addunyaan namaa goote sapiraayiz godhanii asirratti kolfaniif. Yaani waayee rakkoo abbaan itti du'e abbaa isaa beeka du'uu ishee qofa beenna nuti gaa. Siigalee. Anumaafiyyuu rabbii raamata kan dhaafiiti. Waaqayyo maatii ishee jajjabeessu. Arara soba haa godhu wallaa mucaan sun miskiinaan feesbuuk irratti arga yeroo baay'ee garaa nama nyaatti. Rabbi soba haa godhu mana yaalaa jirti warri jedhu jira warri soba jedhu jira warri dhugaa jedhu jira warra dhugaa dheettan kana rabbi soba haa godhu rabbi si haa oolchu rabbi si haa dhaqqabu wallaa rabbi si haa dhaqqabu. Walitti dhiyeennan qabnu feesbuuk irratti argaanii rabbi soba haa godhu rabbi nama ofiin uf ajjeessu isin godhin jiran amma kun ikkoo furmaatan qabu bar yommuu uf ajjeeftellee nama ofii uf ajjeese atillee homaa gochuuf hin dandeessu asii jalatti gaafata. Amma fakkeenyaaf ati waa'ee ishee amma yeroo asirratti koomentiidhaan barreessan of ajjeesti jettee haasa'uuf illee ati amma fakkeenyaaf ati of ajjeesti illee gaafa jettee haasoftu riikardii godhanii of ajjeesti isa jedhu qofa poost gochuu danda'u. Kanaaf waan hin beekne namallee jechuudha. Fira maatii taanaan asirratti bahee haasa'uunsaa waan kana fayyada taanaan qofa gashi. Allas otherwise dhugaa namaallee dhoksuu ta'a. Sigalee waan hin beekne keessa galanii haasa'uun dhugaa nama sanaallee dhoksuu ta'uu danda'a. Hin beeku maal akka taate. Ani parsanaalii jireenya koo keessatti laayivii irratti yeroo tokkoon isaan arge wal wajjin galanii natti erganii. Achi booda silumaa viidiyoon isaanillee naa dhufee isaan argee hin beeku. Ani parsanaalii. So waa'ee nama hin beekne keessa jireenya namaa keessa galee akkas taateetu sana taateetu jedhee gaafachuufillee nama isaanitti dhiyaatu nama isaan sirriitti beekuun qaba jechuudha. Ta'uu baannaan kan intentionally yookaan unintentionally dhugaa namaa dhoksuu ta'a jechuudha. Isinii galee guys. Amma fakkeenyaaf garuu warri koomentii like yes I will warri koomentii garuu ani naan galuu fedhiin keessan dhugaa naan galuu fedhiin keessan. Amma asirratti anaaf asliin nama wayii gashinee akkas taateetu ta'a sana taateetu ta'a akka waan akkasii akkaasuuf nu barbaadanii jireenya namaa keessa gallee inni silaal jabbaayina. Anama fakkeenyaaf parsanaalii naan gallee maal akka barbaadan nama akkas gastirra gashinee sanas kanas gashinee akkas waan taateef lakki sana waan taateef lakki amma laayivii turte lakki sana taateetu lakki jireenya chaalenjii maal akka jennu barbaadan. Achitti lubbuu namaa darbe. Maatiidhaaf kun dhibee guddaa asirratti baanii waan barbaanne haasa'uun immoo dhibee isaan irratti akka soogidda firfirsu ta'a.
Na gaafii privacy namaallee eeguu baruun waan tokko shi. Garuu baay'ee nama gaddisiisa kun. Yaa waa'ee soba haa godhu ijoolleen baay'een soba yaa'in amma warri koomentiitu waliin galan nuti kan jennu amma rabbi soba haa godhu. Ana amma Dooktar Naahom kunoo teekst naa godhe dhugaadha jedhee. Dhugaadha lubbuun hin jirtu jedhee kooment miseej naa godhe WhatsApp irratti. Waan dhugaadha. Dhugaa amma warra dhugaa jedhu kana Naahomee qabiyyee jiru moo? Dooktar Naahom amma WhatsApp irratti teekst naa godhe raachee dhugaadha mucaan boqottu jedhee. Baay'ee nama gaddisiisa maalumaaf. Maaluma taate biyyoon itti haa salphatte maaluma boonii jaa beektanii feesbuuk irratti sarchuu adeema boonii jaa jedhaate jireenya hagana gabaabduu kanaaf namni wal jibba itti duulama mucayyoota yeroo baay'ee sirma warra koomentii kanatu wareerte dhugaa yoo dhugaa erga dhugallee ta'e sirma ko dhugaa sirma warra koomentii kanatti taa'ee ka'ii dhoogee mucattii sammuu nyaatee ajjeese በጣም warri koomentii moo በኢየሱስ ወይኔ እግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር ዋቀዮ ቆፍቲ utu of ilaaltanii koomentii irratti akkamitti akka nama lubbuu namaa cinqitan utuu namni isinitti agarsiise dhugaa rabbii ሰው namni ትንሽ አይረጋጋም ጥኖን ተስገባው namni ጥኖም tokko ሆይ akka እንደ ይሄ akka saree maraatu ወይ isa bakka isaa dhugaa imban balleessina koomentii ibsaa jamutti rakkoon hin jiru isaa deemsaa koomentii yoona nama meeqa akkasitti nyaataniitu koomentiidhaan waan argitan barreesse xinnoon tasgabbooftan namantini jechuudhaaf assochuudhaaf sana chuchuudhaaf isaa bakka isaa waggaan namni hin jijjiiramu hundumaa irratti girriin jedhina bakka biyyoon itti haa salphattu maatii isiitti firiyoota isiitti waaqayyo jabinaa kennu dhugaa bataam itti nama gaddisiifte bataam nama itti haasa'atu bakka raajja daadhaawal ciao bakka sibiik nagaate waan kana dubbatiin ishtaas dhagay Okay. Ageessanii mube. Guys, maaltu maal ta'e qoy. Boonitu fayyadu. Maaki. Miti yooma profaayilii Mubaarak irra jiru kana agartee makai. Hin mul'attu bartuun boonii isii abbaa manaa isii hojii viidiyoo hojjettuumi. Isii santu fajjeese. Inde boonii moo? Uy, maal taate? Sa'aatii lama dura viidiyoo hojjettee. Abbaa manaa isii kan konkolaataa bitteemi? Isii isaanii kan yeroo baay'ee eenyu kiyya jettee akkasitti mucaa makiinaa keessa jettee dhiyeenya kana. Abbaa manaa koo kan jettu gisuma hundaa hedduu na kofalchiisti. Wallaahi dheengaddaa laayifiirra waa isitti gootu ture. Waay guud. Maaluma taate yaaboo? Waay.